yaa rabbii anaan hin ilaalin mucaa koo biyya ormaa keessa jiru ilaalii na furi inshaallah na furta moo abdiin sirraa qaba yaa Allah koo waan hedduu naaf taate. Akkuma argitanii yoon kophee dogoggoruu baadhee akkas jedha barreeffamni kun isatu poost godhinatti fakkaata. Egaanii akkuma beekamuu fi miidiyaa irra deemaa jiru jechuudha. Beekaanii Ameerikaa ergaa deemee waggoota 2 lakkoofsisee jira jechuudha. Mucaansaa akkuma beekamu jaartiinsaa biyya Kaayiroo keessa jirti jechuudha. Hundumti keessan iyyuu hin beektu mucaa kana jedheetii yaada miidiyaa tiktookii akkasumas feesbuukii irratti yeroo hundumaa amala qabeessaa nama gaarii nama namaaf dhimmu nama namaaf ho'u jechuudha. Keessattuu ijoollee akkas ganni hin beektu ganni oroo hin beektu yeroo baay'ee si wajjin qoosaa adda addaa taphata jechuudha. Mucaan kun guyyaa har'aa jechuudha footoo kana poost godhe barreeffama kana poost godhe kanarratti hundumtiyyuu baranii naannoo sa'aatii 6 ture jira arginni barreeffama kana poost godhe jechuudha. Mana hidhaa galee jira jechuudha sababa uummata Oromoo uummata Walloo fi maallaqa walitti qabamaa ture jechuudha buuka akkaawuntii isaarra jechuudha. Sababa kanaanitu qabame mana hidhaa galee jedhaniitu kunoo feesbuukii irraas tiktookii irraas olii gadi oofaa jiruun dhaga'e jechuudha. Rabbiin isaa baasu rabbiin isaa furu rabbiin furmaata haa kennuu fi ilmi namaa yeroo tokko jechuudha namaaf jedhee qilleetti darbaman lamaaf jedhee boolla lixaa namaaf jedheetu kunoo du'a jechuudha. Dhugaa rabbii waggaa 2 keessatti birrii amma kana eessaa fute jechuun hidhan jedheetu kunoo mubaarakiin illee maraachuutti jira akkasumas adduseenis irraa dubbatee jira ijoolleen biyya isaanii hundumti isaanii irraa dubbatanii jiru jechuudha mucaa kana jechuudha. Akkuma beekamu mucaan kun baay'ee tiktook irratti beekamaadha amala qaba yoo achi ka'e waan dhugaa dubbata bakka waan dhugaa jiru dubbata yeroo dubbatu gaafa aaru dhugaama jiru dubbata jechuudha waan uummata wallolchiisu miti dhugaama jiru dubbata gaafa dubbatu jechuudha. Mucaan kun hedduu amala qabeessaa beekaadha. Hedduu namatti tolaan hedduu jaallatamaadha jechuudha akka miidiyaa kanarratti hedduu amala qaba. Amma guyyaa kana sa'aatii 6 dura barreeffama kana poost godhe jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi ofii kootiif iyyuu miti mucaa kootiif jedhi yaa rabbii kiyya nahiikii mucaa kootiif jedhiiti yaa rabbii kiyya mana hidhaa kana keessaa na baasi jedheeti kan inni barreeffama poost godhee jiru jechuudha. Rabbiin furmaataa godhuu fi rabbiin mana hidhaa sana isa haa baasu. Du'aa godhaaf isiniin jechuun barbaada. Du'aa kaasaa du'aa namarraa qeebalamu qaba waan ta'eef rabbi si haa furu rabbi si haa hiikuu jedhaaniti du'aa godhaaf isiniin jechuun barbaada. Maaliif ilmi namaa tokko gaafa rakkatu malee namatti gabbee himatu gaafa rakkatu malee hin dubbatu jechuudha. Mucaan kun akkuma beekamu qaata badee jira dhugaa rabbi miidiyaarra dheengaddafaa yaadaan ture dhugaa rabbi yeroo tokko gaafa namni baduu na yaada maaliif badee namni kun maaliif miidiyaarra dhabame jedhee yaadaan ture jechuudha dhugaa dubbachuu fi yeroo ittiin ganni wajjin taphatu waraabaan ture waan ta'eef hin argitu miidiyaa kanarratti yookaanis immoo yuutuuba kanarratti argaa turtanii ganni wajjin baay'ee taphatu dhugaa rabbi baay'ee tokko taphatu ganni wajjin isa akkamii bakka isa akkamii wal jaallatu isa akkamii wal kabaju hundaa'u gaafa ganniin geemii taphatte hin beektu miti gaafa ganniin geemii taphatte bu'uuntini isaarratti taphatte jechuudha. Tiktookii ishee isa harka jira. TikTokii ishee iimeelii itti laattee maallaqa isarra galaa jechuudha. Maallaqa nama hedduutu irra galfata gurbaa kana maaliif ilma Oromooti ilma amanamaadha ilma jaallatamaadha. Kanaaf jedhanii bakka ijoolleen Oromoo keenya warroon nama TikTokii irra dhaabbatanii feemasoonni kun birri kan TikTokii kana abaaboo namni giiftii kennuu fi eessaa fudhatu Ameerikaa irraa fudhatu jechuudha. Ameerikaa kana yoo nama qabaatan akka beekaa kana achi as dabarsanii Ameerikaa irraa immoo gara Kaayiroo fa'aa gara Itoophiyaa fa'aatti erguu fi jechuudhaan beektu walumaan beekna waan ta'eef hundi keessanii amma warri Kaayiroo jiratan geemii kana taphatanii warri abaaboo minaamina kana taphatanii fudhatan kun Kaayiroodhaan kennamuuf birriin Ameerikaatti galee Ameerikaa irraa achi as ergamaa jechuudha. Kanaaf hedduu tokko ulfaata dhugaa dubbachuu fi sababa birriitti ati eessaa fuute jechuudhaan hidhan jedhanii wallaahi hedduu tokko ulfaata garabbummaan furmaata kennuuf malee rakkoo cimaa keessa jira jedhee mubaarakiin haalli isaa baay'ee nama yaaddessaa rakkoodhaa jedhee mubaarakii wajjin akkuma beektan barana birrii irratti wal lolanii turanii mucaan kun dhugaa dubbata dhugaa rabbii ba'ees immoo viidiyoodhaan ba'ee dubbatee birrii hammana ture hammana darbee inni kaan immoo kana ta'e jedhee dubbatatee ture dhugaa rabbii anaa nyaatu haadhuusa. Rabbiin furmaata siif haa kennu obbo malee mubaarakii wajjin wal lolanii qiimii walitti sin qabanne walitti araaramanii jiru jechuudha. Maqaa isa balleessaa ture mubaarakiin inni rakkoo kana qabaanaa nyaatu haadhuusaa dhugaa rabbii yaa rabbii kiyyaa
rakkoo kana qaba beektaniin malee ani dhiifama godheeraa fi jedhe Mubaarakiin ani dhiifama godheeraa fi sulmayyuu ittiin qabamne ani gaafiin gaafadhe malee adaraa keessa rabbii jiraatii du'aanaa godhaa fi mucaan kun akka inni ba'uu fi warroonni Ameerikaa jirtan immoo adaraa keessaan na dubbisaay mucaa kana akka daxxanii baaftanii jechaa ture amma du'aayiidhaa fi maaltu barbaachisa warra Ameerikaa keessa jirutu baasuu danda'a jechuudha mucaa kana. Amma ijoolleen keenya baay'inaan Ameerikaa jiru dhugaa rabbii ammoo warroonni amma mana doktora siliifaa seenanii warroonni mana maakiifaa seenanii taphatanii giiftii kennanii dhugaa rabbii isaan hundi kun Ameerikaadha beektu miti warroonni ol ba'anii shamarris dhiironnis Ameerikaa jiru jechuudha dhugaa rabbii ijoolleen keenya baay'inaanii otuma arganii yookaanis immoo dhaqanii dubbisanii baay'ee bareedaa dhugaa rabbii otoo asiliin arguun dhabu amma otoo asiliifaatti manii bareedaa otoo maakiifaatti manii bareedaadha maaliif karaa sanaan quunnamuu danda'u waan ta'eef dhaqanii ilaalanii rakkoosaa yookaan falmuufii danda'u yookaan humna tokko birrii quuqubiifaa fudhateefaa jedhaniifaa yooma sobanii hirkaa baasanii bareedaadha maaliif nuti quuqubii qabnaa quuqubii walitti buuna jedhanii hammatu warri Ameerikaa keessa jiru wal sabassabanii quuqubii kanatu isaa bahee jedhanii akkasittiin baasanii bareedaadha jechuun maaliif birrii amma kana eessaa fiddee gashitaatiidha bar isa Ameerikaa dhiisaati Ameerikaa isaa akkas biyya guddatte dhiisaati Itoophiyaa keessaa iyyuu birrii meeqa akka gashite birrii meeqa akka fidde hin ilaaluu jechuudha. Kanaafuu maal gochuudha dhugaa rabbii kan sheerii godhaati asiliifaa biraan gaa'ati asiliifaa nama argu Mubaarakiin illee agas mara nama Ameerikaa irraa waan beeku natti hin fakkaatu namni badaa mana isaan seenu ka argitanii jirtu ni ilaallamti himaa tokko warra walumaan oolla namni mana maakiidhaa fi mana haadha faaxeellee akkasumas mana asilii kana wallahi ijoollee Ameerikaa jirtu qofadha. Shamarallee ilaalaa mana Mubaarakii kan seenu shamara yeroo tokko jechuudha. Shamara Ameerikaa jirtu Kanaadaa jirtu kana shamaroota gurguddata yookaan immoo warroota dhiirota warroota gurguddatanii Ameerikaa jirantu itti haasaa asilii fayin amma mana Mubaarakii homaa ijoollee shamarran keenya rakkatoo malee namni dhaqinaa sa'uu jechuudha. Kanaafuu maal barbaachisa warroota gurguddaa akkasii warroota namni dhaqee arguu danda'u bakka warroota akka kanaafaatti tusheerii godhanii namni argee dhufe gastiif araatti itti haasa'uu danda'a. Asii haala mijeessuu fi danda'a. Silkiin maal akka jiran natti fakkaata waan isin dhibu barreeffama amman gara duraatti maxxanse kana sa'aatii 6 dura gadhiise jechuudha. Hundaafiyyuu du'aayii godhaa fi bakka rabbummaan isaa baasu dhugaa rabbi rabbumti isaa baasu biyya ormaa keessa jira. Sanuwaati manaasaa biyya baqaa keessa jirti mucaansaa achi jira. Jekoo aba wallaahi mucaansaa isuma fakkaata dhugaa rabbi isaa kubboo rabbiin furmaata siif haa kennu. Rabbiin keessa kee qulqullummaa kee ilaalee akka qulqullummaa kee yookaan immoo akka garaa keetiitti rabbi si haa eegu siin jedha dhugaa rabbi sharriillee namatti yaadu hin taphataa hin kolfa dhimma qabu rabbummaan si haa baasu siin jedhanni mucaa dhaabboo dhugaa rabbi anaa nyaatu rabbiin furmaata siif haa kennu haa dhoogu.